Garam demna. Indufan. Garam demna. Garam yana. Hopefully you guys can figure out. Good luck. All right. Okay. Yeah. All right. Good luck. Thank you so much. Have a good day. Have a good day. Good luck. Okay. Now we're gonna go to the office of OBN, and then we'll contact. OBN is here too? Okay. Okay. We will contact the owner. We will tell them what to do. Something happened. All right. Ummanni namonni akka dhufan erga garan akka dhufan erga itti dabu. Okay. Yeah. Imma imbasii Itoophiyaa cufsiisuu irratti warra waajjira qabeenya abbootii qabeenyaa kana dubbisnee biraa baane garuu manajara olaanaa dabarsanii jiran ergaa fi dabarsinee jiran leenjicha illee dhaqannaa amma mootu waajjira OBN abbaan qabeenya propertii sanaa saba Somaaliif jedhameera namticha sana dubbisuu deemaa jirra balaan takka osoo dhalan karaa nagaa fi isteeppiin duraan fi godhaa jiru karaa balaa takka hin qabneen karaa nageenya qabuun gaafii kana gaafataa jiru. Kana booda gaafii kennanii achi booda abbaan fedhatee nama itti gaafatamu jiru Oromoon bakka hunda jirtan manatti hin galinaa hin rafinaa yoo hadda isaanii callistan bolganaa hunda keessatti dhumata guyyaa qaroon ijaa hundi sii jaamtee dhumatte Oromiyaan ni bilisoomti Oromiyaan ni olaboomti mirgi Oromoon eegama Oromoon abbaa biyyaa ta'a gaafiin Oromoon ni deegaan afaan Oromoo afaan hojii federaalaatiin miti Oromiyaan ni ta'an isaa banuudhaaf yeroo itti gaafii waan ta'eef Oromoonni bakka jirtan mana hatattamaan gadi ba'a sa'a 24 keessatti Abiyyi Ahmed drama dalagu diste movie jolle Oromoo irra dalagee namoota qaqqarteetiin drama dalagu san diste Johar Muhammad Hamza Corona Baqala Garba jolle lammiilee alaatii fi namoota hunda isaaniitu kanneen ittan hatattamaan akka gadi distan kana booda qabsoo itti fufaa nuti manatti deebi'aan jiru nagannaa Oromoonni mana biraa gama keenya bakka nuti yeroo dabartan amma nuti 2550 University Avenue amma ammoo kan deemnu bakka OBN International waajjira isaa san bira deemnu Hasadem, Inchito Adda, Inchito. 2550 University Avenue, St. Paul. 25 No. 20. Come on. Okay. Ka OBN? No. OBN. OBN International Activity. Essa, come on. Okay. Sodoma Shantamshan Old Highway. Yes, Sodoma Shantamshan Old Highway 8, San Antonio. Okay. Sodoma Shantamishan Old Highway 8. 8. Old Highway 8. As jalatti barreessaaf. Namni wala hawwan too much. Okay. Namni heddummaate keessa is okay. Okay. All right. Push it. In chufina anga no deemnu kabaran tu kira sinala. Okay. Sodoma Shan address ira deebi'aa fi. Sodoma That's what that was. Old St. Anthony, all right? So, Yeah, so 35. all right. Okay. Is that 35? it's the same building. It's like deep, like. Okay. Asirratti adreesii isaa isinii barreessinaa. Ammaan tana imbaasii Itoophiyaa jirra. Deebiin imbaasii Itoophiyaa irraa argame warroonni imbaasii dalagaa turanii maaltu ture asirratti? Okay. Baasiin cufaadha. Isaallee ammallee jiraniif nutti fakkaatu jedhanii. Ammallee dhayne ziyaan. Ammallee dhayne rabaanii deemu. Osmaan injiran moon jiranii asii miti. Kana manni kana. Embassy mo? Gama kana. Yoo jiraatan itti seennee galbaa. Ka imbaasii kanuma arra. Kana miti. Kanu. This is south. That's the building. Okay. China flight Okay. Warri imbaasii geggeessan kanas jiran bahanii gara adda akka deemanii jiranii I think ofiisni cufaadha jedhu. Ofiisni cufaa ta'us namoonni hedduu dhufaa jiru bakki amma jirru 2550 University Avenue irra jirra. Asirraa gara OBN International Oromoo dararaa Oromoo miidhaa naareeshinii karaa isaaniitiin barbaadan naareeshinii ilmaan nafxanyaa dabarsaati bifa akkasiitiin ittiin fuufnu as keessa ta'anii nu nyaachaa nu wajjin jiraachuu hin danda'anii way gara kenna deebi'u way mootummaa nu fixaa jiru wajjin galanii walitti isaan wajjin taa'uu qabu gara tokko deebi'uu qabu nu fixaan wajjin hin jiraatu jedhee uummanni protest godhaa jira ammaanta kana argamnu University fi 2550 St. Paul irratti argamna
ammas embassy check godhuuf seenaarraa iddoon dursinee turre bakka embassiitti waajjira embassiidhaaf warra kiraa kenne bira turre. Yeah, no one is there. Okay. We are going a legal step. All right. Legal step. Legal step. The first step is to notify the owner. Now we did that. Not only that, I'm saying that Jerry is what to you a while done. Abadan can avoid not to government of it. Restaurant in Jerry anything given, each restaurant of Oromos, we have to tell them. Restaurant bagay ato, restaurant umani kun kesanap, restaurant umani kun gawanan kun nagdadagat mo itimu kami. Hindaban tanan haraban, san tawwan na motu, namni garani sa hammat, namni wa akka tawna akkan tani taajir. Akkan tani tawun barban mutamma. Akka tawulan din kana sirati ni bona, amba warra kampani kanani beesifna, amba hinjiran tanani ni hinjirani, sana bona motu, bon hifta malgon. As nabanne restaurant jira. Iddoo kanatti hiriira nagaatti ba'a. Guyyaa restaurantii kun jeeqan warri tarkaanfiin fudhatu. Abbicha warri qaqqabu. Kennee jiru. Warra ofiisaa dubbisneerra. Kana fixanneerra. Nuti amma imbaasicha san laaluu eegullee eegas ijoolleen laaltee dhuftaniiroo. Mana cufaatitti iyyina. Mana cufaatitti iyyina. Kanaafuu amma ka deemnu eessa? Ol jaayee. Waa isinitti hima. Oduun deemne dura gara OBN waa isinitti hima. Abashaan ilmi keenya nurraa ajjeefame. Ilmi keenya akkana godhame har'a qindooftee waajjiraalee miidiyaaleen keenyatti argamu waajjiraalee ummanni keenya karaa adda addaatiin kireeffatee jiru Washington DC'tti waajjira miidiyaa keelloo itti bilbilanii har'a bahaa jedhanii nu waamanii xalayaa nu kennitan malee hin baanu jennee isaan wajjin mormii irra jirra. Nuti kan warra ajjeefamu nu waajjira isaan riippoortii nu godhaa bakka nuti jiraannu keessaa bifa adda addaatiin nutti iyyaa nu baasaa ka dhugaa qabnu nu kammoo deebi'ellee jeeqamu nu bifa akkanaatiin wal keessa hin jiraannu warra OBN irra dalagdan warri maatii isaanii taatan ka isaan wajjin asit jirtan yookaan nu wajjin yookaan mootummaa wajjin saayidii qabate nutti haa beeksisu warri maatii taatan hin jirtanii warra OBN dalagan kaasii qabdan hin jirtanii warri imbaasii kaasii dalagan hin jiranii gara mootummaatiin warri gara mootummaa hin taaneef gara ummataa taatan immoo gara ummataatti deebi'anii obbeessisuu qabu. Warri biyyaa wal ijaaranii warri bilchiginnaa wajjin taatanii nurraa geggeeffama. Warri ummata waliin taatan immoo haa wal geggeessinu jedhee akkuma walii galaa jiru. No, ammas walii takka wal dhagayaa waliin nagaan ammanni amaara ammaan tana. Maal godhe exact amma. Akkasii akka argaa jirtan well organized ta'anii ummata keenya Facebook irraa afaan qabuuf riippoortii godhaa jiru. Arra Dr. Tsaggaayee Araarsaa irra cufsiisanii jiru. Yeroo sadii notifiikeeshiniin irra nagaye. Notifiikeeshinii Facebookiin kakkee lookeeshinii hin beekamnee fi divaayisii hin beekamne irraa loogiin ta'uudhaaf yaalamaa jira kan jedhu jechuudha. Nu ajjeesu, nu qalaa, nu hidhaa akka fedhan nu godhaa ammas deebi'anii immoo nurratti tarkaanfii fudhataati. Afaan OMN stuudiyoon cufan amma immoo sagaleetti maxiqqoo jirtu tanayyuu Facebook maxiqqoo afaan ittiin baafannuyyuu mana ta'e nutti cufuudhaaf akkana deemaa nuti isaan dhiifnee isaan asitti seenanii uduarra imbaasii irratti hojjetaa jiraatanii waan walitti wal goonu beekna isaan hojjetaa hin jiran wanti amma gootan reeffa firaa 10 dhiqan jedhanii maallaqaafis jedhanii karaa adda addaatiin rakkatanii waan kana keessa seenanii warroota dalagaa jiran yoo rakkoon maallaqaa jiraate goofandimii bannee Oromoon hin gargaara. Yoo dhugumaan faamilii isaanii bulchuudhaaf jedhanii rakkoon akkasii jiraate Oromoon bira hin dhaabbata. Kana itti hima warri gosaanis warri karaa adda addaanis wal beektan wal gorsaa irraa wal qaba. Yeroon ammaa kun kan callaa fi kan inkirdaanni adda adda itti bahu jechuudha. Akka durii san maqaa wal dhoksaa ebal warra kenna jechaa wanni deemnu hin jirtu. Biraaniin fa Washington DC ta'anii asiin warri as jiran eenyu sanbadii warkeefa jedhan sun naareeshinii habashaan nurratti adeemsisuudhaaf habashaan nurratti dubbachuudhaaf hin yaalle Oromoo ta'aniiti amma Haacaaluu ajjeesanii
OMN irra fidanii dheengadda Fayyisaa Leellisaatii fi Qamar fa'aa akkana godhanii jiru. Okay. Qamar fa'aa akkana godhanii jiru. Ammallee isaan ajjeesisuuf jedhanii akka waan Oromoo ajjeesetti godhaniiti Habashaa protect godhaa jiru. Naftanyaa protect godhaa jiru. Namoonni akkana ammoo nu waliin jiraachuudhaaf. Namoonni akkana nu keessa baanii nu waliin galuudhaaf namni nama ajjeese hin jira biyya kanatti. Namni kun warri kun har'a afaaniin haa dubbatee akkana jedhu malee carraa oduu argate akkuma Abiy Ahmad Haacaaluu ajjeesise san nu ajjeesuudhaaf warra duubatti hin deemne waan ta'eef nafsee kennaaf sodaannaa qaama Ameerikaatti akka nama leegalii jiraatu tokkotti warra qaama seeraa Ameerikaatti himannee akka nurraa dhooggan akka namoota kana jireenya keenyaaf sodaannu akka biyyatti biyya bilbilaa faamilii keenya nurraa ajjeesisaa jiran dhugama immoo kataa jirullee san biyyatti bilbilaa ebalu fa'aatu asii akkana godhaa jira jedhanii faamilii hundaa akka biyyatti dararuu gahaa jiranii namoonni sun nurraa hin dhaabbatan taanaan himannee karaa ol deemnuun karaa oromummaatiin illee karaa seeraatiin illee ofirraa dhorguu danda'uu qabnaa sittiin dabarsan. America! Stop! Protecting! Killers! America! Stop! Protecting! Killers! America! Stop! Supporting! Butchers! Stop! Supporting! Killers! Abiy Ahmed is the killer! Ethiopian Embassy is the killer! Ethiopian Embassy is the butcher! Ethiopian Embassy is the killer! Shut down! Shut down the embassy! America! Stop! This is us! Stop! It's Americans! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! No America! Arab! Something! Ethiopia! America! Stop! Funding! Ethiopia! Thank you. Down, Abiy! Down, Abiy! Down, Abiy! Down, Netanyahu! Down, Netanyahu! Down, Netanyahu! Down, Abiy! Down, Abiy! Down, Abiy! Down, Netanyahu! Down, Netanyahu! Oromoon! Ajjeefama! Hin hammatu! Oromoon! Ajjeefama! Hin hammatu! Oromoon! Ajjeefama! Hin hammatu! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Down, Abiy! Down, Abiy! Down, Abiy! Down, Netanyahu! Down, Netanyahu! Okay. Abiy Ahmed! We're giving you 24 hours! 24 hours! To release Jawar Mohammed! Ethiopia! Don't be destroyed anymore! No more! Abiy Ahmed! Waraana kee! Oromiyaa keessa! Baasuu baannaan! Bakki dhuftu! Galaatama keetiif! Wabii baachuuf! Lubbi ajjeeftu! Lammiilee hiituuf! Ilmaan hin baafanne! Oromiyaa wala bamsina! Kaayyoon Oromoo kana booda gaafiin Oromoo kana booda hindi kenna kana booda ka eeggamu biyya Oromiyaa wala boomte Orome keessatti qofa keessatti waadaan ni kennina lubbuu qaalii ni kennina
lubbu qaalii ni wareegamna duubatti nafnu duubatti deebinu duubatti deebinu borullee borullee galmi keen bultiin keen bakki jiran Oromo community yep Okay. May takitinay. Hold a second. What? Abrazak. Okay. 1 minute. Coach, Afos. Down, Abiy. 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 Down, Natanya. Down, Natanya. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Natanya. Down, Abiy. Down, Natanya. Release everybody. We want everybody released. ASAP. No tomorrow, no today. That's what we require. People needs to be released. Down, Abiy. 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 We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We deserve answers. 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 We deserve to leave. We deserve to leave. We deserve to live. We deserve to leave. We deserve to live. We're humans too. We are humans too. We're humans too. We are humans too. We're not less than anybody. We are Oromo though. We are Oromo. We're not less than anybody. Our life matter too. Down, whoever killed us. Down, Abiy. Down, Bilsigina. Down, Bilsigina. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Bilsigina. Down, Bilsigina. Down, Abiy. Down, Abiy. Naftanya Garaita. Naftanya Garaita. Arale Hadumaita. Olutaltus, Katutaltus, Orama Jalapulta. Down, Naftanya. Down, Abiy. You are not an Abiy. Down, Naftanya. Down, Naftanya. You don't have a land. You don't have a land. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu Hundessa. Kakada Hundessa. Mesa infidemena imudendessa. Justice for Hachalu. Justice for Gota Kenya. Justice for Wawa Kenya. Dhaggeeffattoota yookiin warreen as jirtan dhiigaa Hacaaluutii fi dhiigaa hooggantoota keenya hunda baasuuf himi. Jara keenya wanni godhuu qabnu gizee hunda wal booda wal dura nafnu wal jala hayaanu bikka hundattu. Saniifuu ammaan tana nuti akka isaan lafa jala nuu dalaganii lafa jala dalaguu qabna. Arraan tana wanni as dhaabbannee ijjinuuf ijjinee galuu fi miti akka durii miti. Akka durutti ijjineen galuu qabnu. Akka isaan lafa jala dalaganitti lafa jala dalagayna. Waa takkaan isiniif hima. Oromoon takkaa biyya namaa dheeyte hin ajjeefne. Isaan maali?
Newton law of motion. Action and Urafuratan. We need to be reaction. Reaction of Urukabna. Reaction of Urukabna. We need to go back. Nikafalla, Irakafalla. Taka Oramon, they Nama Defran. Arantana, Neptoko Sodatina. What the Horibi, Ilman Biyakaptan, Horibi Yakaptan, Ala, Mana, Wan Captain, Abbale Sahaysan, Abba Haysan, Hada Kaysan, Ilman Kaysan, Itwe, Yakasat, Sanivu, Namasri Rajasan, Ajesuf, Muratu Gapta, Malifi, Hatalu Ajesani Galterafte, Araboto or Mumalimatin. Galur, Haka Hainisa Mulatu, Haka Hainisa Debu, Jarahena, Menala Bukutakan Fitan Lisa, please, Limfitan. Exactly. One di gora bugabu, again Fada. Oguma Laka Magadon. I come in Malaka Magadon often. Kanaisa Malaka Magadon. Kanaisa Malaka Magadon. Salivar and Yanka Kulajir. Malaka Mitera Lupu Basu. What is it? Galatoma. Lupu after the things in Hizab. What then more become Rajitan. Absakana against Sani. Malaka Akaisa Malaka Basani. Hachalu at Jasaniti. Malaka Baftani, Iga Chalu, Basuka was in Dubum Baftan. Down, down, Abiyi! 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 Sagaran to Santa Gam. Down, down, Abiyi! Down, down, Abiyi! Down, down, Naftanya! Down, down, Naftanya! Down, down, Naftanya! Down, down, Naftanya! Amanta na khara obieni demna. Egare fuma bujus. Obieni na achibota china mare na masatanu na mukara obieni demna. Yeah, sure. Just follow each other with Yeah, this one is clear. We are already submitting letters and talking to the managers. We did. We have already delegated talking with the property managers. you have to protest. Yeah, we did it. We went there. The embassy is closed, by the way. From community to Capitol Hill. Yep. We have they didn't see us in the street. Okay, Justice address for me Hachalu Sodoma and stop Shantami killing Oromo jedha. Address Gora, Akka argaa jirtan Sodom ummanni Shantami Shan Old Minnesota Highway 8 haala San nama Anthony. gammachiisuun hedduun isaanii asitti argamu. Imbaasiin cufanii jiru. Imbaasii keessa namoonni hin jirani. Property managerii imbaasii property warra manage godhan warra property kana manage godhan wajjin conversationii godhaa jiru. Namoonni muraasni keessa seenanii namoonni muraasni keessa seenanii dubbataa jiru. Isaan waan qabatanii bahanii hin garraa. Imbaasiin kun anytime asitti deebi'ee banamee jennaan property kanarra waan gahuuf itti gaafatamummaa hin fudhannu jennee waliin dubbannee yaane amma kan ittaanu gara OBN International sagalee Old Highway 30 something namarra address wanni jedhaa turan natti himaa turan. What is the address? Highway St. Anthony. All right, okay. 3055 or Sodom Mission? 3035. 3055. Okay. Okay. OBN bakan itargamu 3055 Old Highway St. Anthony targama garas kota ummata keenya sagalee gaqqabaa nuti sagalee ummataati jedha as keessatti dalaguu hin danda'ani. Ummanni waan gaafataa jiru keessaa tokko warri mootummaa wajjin ta'anii ummata kana ajjeesaa jiran mootummaa waliin keessattuu kaas jiran mootummaa wajjin taaneerra nuti ummata wajjin hin jirru haa jedhanii achi booda waan itti deemnu nutu beeka yookaan gara ummataa goranii gara ummataa haa goranii asii achi fakkeessuun hin jirudha ummanni wanti jedhaa jiru. Ergaa qabda? Yes, ergaa qaba. Yeah. Ummanni Abiy Ahmed support Minnesota keessatti lubbuu teessan eeggaa hadhaan booda. Kun qajeela nalaan lubbuu teessan eeggaa hadhaan booda yoo isin dhiifne unamaa miti. Yookaan ammoo afaan kee walitti qabi nagaan kee jira jiruu tee jala deemu.
Asit dhuftee nama keessa deemtee nama ajjisiisuun siin dhiifnu zarii jeetiin deemdiif beeka usan yoo feete loora qaba. Kas jechuun jiru amma kan itti deemaa jiru gara OBN ti 3035 Old Highway St. Anthony gara Scotta OBN biratti wal agarraa waan achi jiru. But we have to talk to the property managers. They don't have to give them space. You know, like, yep. 3035 Old Highway, St. Anthony. Akasitti manni gara siyaa jira. Old Highway 8. Old Highway 8. That's right. Dalu. Ummata hedduu si daawwataa jira. Ergaa qabdaa maal jetta? Yeah. Ergaan an qabu yeroo ammaa keessa kennan nu madaa'eera. Kadu'eefis kajiruufis kajirullee akka kadu'eetiin lakkaa'amneera yeroo ammaa. Dhiinni ilmaan Oromoo lafarra yaa'aara. Oromiyaan yeroo ammaa ibidda gubbaa jirti. Goola lamaa jirti. Hacaaluu Hundeessaa nurraa wareegamuun nu sammuun nu cabu. Johaar nurraa qabanii hidhuun ammoo onneen nu dhoo'e hin jiru. Namni onneen dhoo'e Johaar hidda dhiiga kennaati. Akka faranjii heerti the pumping organ of body jedhansanii Johari nurraa qabu jechuun Johar nu hidda dhiiga kennaati. Hiddi dhiiga kenna qabameera jechuudha. Du'uu malee homaa nu nabu. Kanaafuu warri biyya alaa jirtanillee warri biyya keessa jirtanillee dhumannee Johar hidhaa bahuu qaba. Dhumannee hayyuun kenna kadu'e kabajaan awwaalamuu qaba. Kajiru ka hidhamee shirri adda addaa dalagamaa jiru hidhaa bahuu qaba. Haga dhumaa falmannaa wanti shalan nun jiru. We force them to release Johar. Hin dirqisiifne Johariin akka gallakkisan. Shaleef kadhaa wanti hin jiru kana ummanni Oromoo Oromummaan keessatti dhagamu bakka jirtani Johar abbaan qeerroo abbaan Oromoo Baqqalee Garbaa Hamza Baqqalee Garbaa Hirmaan ijoolleen sababii saniin hidhaman hundi gallakkifamuu qaban keessattuu Johariin gallakkisuu baannaan mootummaa Abiyyi miti Itoophiyaan hin caccabdi. Itoophiyaan Abiyyi amma booda mootummaa biyya sanii ta'ee itti fufuu hin danda'u. Oromoon amma booda yeroo isaa kennuufi hin jiru. Yeroon amma booda Abiyyi kenninu hin jiru. Xumuranneerraa haga dhumaa deemna haga lubbuu haga kirriin kenna citutti nu itti fuufne siin jenna. Oromoon hundi ka'aa tokkummaan mana gallee nyaachuun hin jiru. Dhaami kono dhaami. Warri biyyaa. Kot fitet. Warri biyyaa diqqaa guddaan dhiiraa dubartiin akka asii dura baatanii falmattanii mootummaa wayyaanee nama nyaataa san Kotta garana kotta. Mootummaa wayyaanee nama nyaataa san ka baankiinis taankiinis nu harka jira jedhu san akka jissitanitti mootummaa Abiyyi bitamtuuf gurguramtu yeroo gabaabduu keessa ofirraa kuffisuun salphaan wanni godhamuu qabu diina ollaa keessan jiru bakka jirtanii bahaatii itti qabsaa. Sababiin Hacaaluun wareegameef sababiin hayyuun kenna Johar Baqqalaa Garbaa akkasuma warroon isaan duubaan qabaman hundi wanti alla mana hidhaa keessa dararaan irra gahaa jiruu fi sababii Oromummaatiif malee akka barbaadanii jiraachuu hin danda'an lubbuu ofiitiif yoo Haaphaajuu Hacaaluun kabajaadhaan akka awwaalamu Hacaaluun bakka Oromoon barbaadutti akka awwaalamu akka hangoonee fi Finfinnee keessatti reeffi isaa akka hin turre Oromoon yoo Hacaaluu awwaaluudhaaf Finfinnee dhufte masaraa kana narra jissitee deemti jedhee Abiyyi warra Hacaaluu sodaachisee akka waan warri Hacaaluu Ambootti haa awwaalamuu barbaadu goosisee shira taphataa jira. Waan kanarra maal jetta? Waan kana mootummaan Abiyyi mootummaan bilchiginnaa ka wayyaaneen guddiftee wayyaaneen dhangii kijiba diraamaa dalaganii akka waan maatiin nuuf fidaa jedhee ufii qinde mootummaa kamtu qara nama awwaaluu deemu nama maatiitu awwaalata sabatu awwaalata Hacaaluun ka maatiiyyuu miti ka sabaati ka ummataati ka biyyaati Hacaaluun adda mootummaan bilchiginnaa jibbamtuun ajooftuun Hacaaluu gaggeessuu dhiisiiti faanayyuu bahuu hin qabdu kanaayyuu diraamaa taphataarti maatiin Hacaaluu kamiyyuu janaa'izni yookaan reeffi Hacaaluu ambon nu haa galu jedhee ka bo'an jiru Hacaaluun Finfinneetti awwaalamuu qaba. Hacaaluun Finfinneetti awwaalamuu qaba. Uduu Hacaaluu ka awwaaluu qabu Baqqalaa Garbaa faa Johaar Mohammad faa irratti argamanii awwaaluu qabanii. Kanaaf jennaan biyyi sun yoomillee hin jiraattu Abiyyi Ahmed angoo irrallee hin turtu hin jiraattus nullee ilmaan kennillee siif guddatti kana beeku. Aba bilchiginnaa Amaara naftanyaa ati kunuunsitu eessaan akkasi ga'u ni argina. Kana nuun Oromoon biyya alaa dhaammanneerra warri biyya keessaa akka durkaatanii ka'a. Naftanyaa ofirraa kuffisaa siyaasa gantuu ofirraa kuffisaa naftanyaa halkanii guyyaa bakka jiru obboleessa keessanillee taana amma booda naftanyaa jechuun afaan biraatiin
أمارة جتشو بلتقنا جتشون أمارة جتشو بلتقنا نمني يو بعلم كيس يو بلتقنا في أمارم ما فلته أمارم ما فلته أمارم ما فتيرا جتشو خناف من يورو بقول لكنا أسمع اتقابسا وفرا خفزا سنين جدا قالتوما ولد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بليان كي جواني نسندامو نمني قرتي نمو فيتف أجعلوا دبويو أجعلوا دبيه فالمتو واني نما سالس اتصال فنقم قوتا خين إجتين أبيجي أحمد خان قماتا ما قرتي غنزب خينيان بيجا على الراد قرتي ووسيب إخراء بولا باسي تيجي الفتاة تاعتو ديك عالم ملس أديرو في خادي أما مو قرتي ملس جلتي قرتي قدتي أرمو إلمان أرمودا قرتي واني جلتي قبي نفتنيا جلتي فتو التجرة خنافو وري قرتي اتصالوتا وري سالوتن ورا قرتي إسا جلديم ورا عبيجي جلديم سلام عليه وري مرو جلديم وري جوهر جلديم هنسالو خنافو وري مو مرو في جوهر إلاتا قبتن أرومو مليونا ترباتما إلاتا قرأتني بيكدا سنيفو باتني نيرا دف قرتي إنها فينا دا وبوليجان كينيا مدي دا أبدا يو مو في جاتي برد أبدا واني اتصالو ننجرت مسجد خيسة دا أبنيت مرو فارتين جوهر فارتين مسجد نخين خواستي واني تكلي واني سودان نهنجرتو تنبودا والخبجونس هنجرتو بلتقنا انكبنيو بلتقنا ولنفونو خبيرا الرديمنا نجيسني ربي سان هذا دبم سيسو إسان في خيسان جل ديمولي هذا دبم سيسو بيا في أسل ليدا على منا هنجلنا دا وان قرتي بلتقنا دا بكا قرتنتي على في بيالات في خيسان ليدا بلسا دا قرتي أكم إسان نرتي xiyyeeffatanii nu fixuu barbaadanitti finnee of keessaa baafnee Oromiyaa takkitti mataa keenyan gartee dhiigan gartee daangaatti ijaarrannee qabannee teenya. Saniifuu ilmaan Oromoodha qeeroon sheekotiin irra baatee sheekotiin teenya ta'arraas baatee gartee dhiiga Haacaaluutii dubbatu jazaa qabdan waajiba gootan. umrii rabbi sin haadheeressu ilmaan keessan diin keessan isinirraa haadhaalan warraarra oromummaa fi gartee oromummaa fi diin walitti hin jiru jee nama gartee burjaajessu diin kan kee mataa kan keetirratti haaqitu bi'iznii rabbiitiin yoo oromoon waa qabaatte rabbi bira oromoon islaamnis rabbi biraa waa qaba garaa tolina isaaniitiif saniifu warri gartee teessanii nama laaltan دنيا ده خفلاف قرتين نيران وقافتني نما لالتن خمو وفيف نمر قرتين مدي هيتن وفي جاتي بكتنا دابداتي أمتها وجين فلما كيس في على الليدان ولماني بجاتس كيفتني هندوينا لفاخا دبدا دوا ولماني على خان لفا خان ربي سان قرتي هاجرات عمري سان هاديرتو إسنيس قرتي ولماني بيجا خيس جرتن نداغيتك أبداني جولين كايرون دوته إسنيرة تسني نياتني قباياتي دبدا قبايا دبدا بروم نسالوتن كان كايرو وجين دابدتن بروبا كسين دابتني سين سالسا قبايا دبدا جونان دوي مالي غرتي بكاي سين دابدتن سين سالسا نمر كايرو وجين دابتين دوين Galatoma OBN International Bra Walgarra achitto lagarru Galatoma